Har'a namni tokko simboof kabaja qabatee hagan. Ameen. Har'a namni qoricha ta'ee galu tokko jidduu kana dhalatu jedhe. Ameen. Har'a olkaas isin eebbisa iddoo jiraattu ollaatti. Ameen. Hadhaa otoo hin taane mi'a irraa kaasee. Ameen. Mi'a irraa kaasee. Ameen. Mi'a irraa kaasee. Ameen. Si eebbiseera mi'a. Ameen. 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 Ollaan otoo nurraa fikkimishii godhe otoo jedhu otoo hin taane nuuf haa jiraattu nuuf fayyadisiin jechuu haa jalqaba. Ameen. Maqaa Yesuus Kiristoos. Ameen. 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 Nama sinjina harka qabaachee diinni jedhu sirratti hin ta'u jedhaan. Inni jedhu sirratti hin ta'u. Sinaa sirriitti. Inni jedhu sirratti hin ta'u. Dubbadhaa sirriitti. Inni jedhu sirratti hin ta'u. Dabalee dubbadha. Inni jedhu sirratti hin ta'u. Harka ol kaasaa miti. Obboleettii tokko nan arga hafuura inaaffaa ollaa irraa rakkisu. Waaqayyo too fikkimishii godhe jedhu xibaartonni har'aa kaasee ani immoo sirraa garagalcheera maqaa Yesuus. Harka ol kaasaa miti. Harkuma kaasaati. Otoo duutee dhan irratti dhaggeeffatu ani immoo irraan garagalcha maqaa Yesuus. Irratti xaxanii eegu irraan garagalcha maqaa Yesuus. Harka ol kaasaa. Harka ol kaasaa. Yaa harka lachuu ol kaasaa ija walitti qabadhaa. Raalaasiyaa. Weele behesse keterre behelebesiya. Reela bahasiya. Ameen. Ibaartota mana xibaaraa deemanii amma mataadhaan ishiidhaaf nama garagalchi nan duuti jedhanii arga hin duutu harkaan baasanaan jedha. Fila kana fanneera kunno. Galata qabaale biyyi kun. Harka ol kaasaa, harka ol kaasaa. Inni narratti bahe jedha sagalee guddaa. Har'aa kaasee jedha. Har'aa garagaleera jedha. Warri isinii galee iyyaa ameen. Harka ol qabaa ameen. Harka ol qabaa. Ol kaasaa harka sinaa eebbisu waan. Harka ol kaasaa. Harka ol kaasaa. Nama mana qabdu tokkos nan argatu man lallabu. Daa'ima ishee irratti yaalanii dadhabnaan amma immoo ishee ajjeefna jedhanii eegu nan arga. Daa'ima ishii tokko irratti xibaaranii dadhabnaan ishii ajjeefna jedhanii eegu. Ishii ajjeefna jedhanii eegu. Daa'ima ishii irratti xibaaranii dadhaban. Daa'ima ishii irraa dhukkubni hin fagaatu. Amma immoo ishii ajjeefna jedhaniitu irratti eegu. Ji'a xiqimtii darbe keessa ajjeefna jedhanii darbanii amma immoo gimbootii kana keessa karoora ji'a isatti aanu kana idaarii kana keessa oralaasiyaa. Idaarii gimbootii kana dabartu jedhanii baran irratti xibaaraa jiru. Harka ol kaasaa. Lafa dhaabnisa maddoo taa'e. Ibidda godheera teessoo ishiin irra teesse. Teessoo ishiin irra teesse ibidda sitti godheera hin dandeessu. Hin dandeessu. Hin dandeessu. Ni bu'aa amma biyya. Hin dandeessu. Amma dubbii Waaqayyo lallabuuf han qophaa'e iddoo jirtu waraanami jedheera maqaa Yesuus. Waraanami. Ilma laphee ishidhaa jira. Waraanami. Waraanami. Hin ajjeefna gadda ta'a maatii ishii jetta hin dandeessu. Hin dandeessu. Hin dandeessu. Si ajajeera akkan ta'e nyam. 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 Nama sin cina jiru harka kaa cal jedha aduun keessanitti. Ija walitti qabadha cal jedha nama sin bira jiru harka kaa. Ija walitti qabadha cal jedha. Lafaan dhaammanan argaa furii. Daa'ima ishii sadaffaa jirtu irratti yaalii yaalanii dadhabanii miila namoo ishii galaafanne. Rasa katariile behenemesiya. Ele behesse behenemeya. Rababababasiya. Ele seketerelelele behenemes. Harka ol kaasaa eenyu kanaman. Eenyu kanaman. Eenyu kanaman. Eenyu kanaman. Asii baatanii ennaa galtan inni kaleessa sinnii busun garagaleera. 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 Garagaleera.
Ameen ameen ameen. Ameen ameen ameen. Ameen 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 ameen. Kanaaf bira koo waa tokkoon isinitti himan. Waaqayyo wajjin jiraachuun ulfina. Ameen. Eenyu faana? Waaqayyo wajjin jiraachuun. Waaqayyo wajjin jiraachuun. Ila waa tokkoon isinitti himan. Warri qabeenya keessan dursiistan qabeenyi nama baay'ee furatee badeera. Warri fira dursisiistan firri nama baay'ee ganee argineerra. Homtuu karaa isin hin ceesisu. Macaafni qulqulluun na dubbatu fakkeenya 10:18 irratti maqaan Waaqayyoo gimbii jabaadha. Maqaan eenyu? Maqaan Waaqayyoo. Qajeelonni itti baqatanii ooluudha. Warri Waaqayyoon amanattan bara rakkinaa, bara ciniinsuu, bara dhaloonni garatti goru wallaale inni golga ta'ee sin dabarsa. Bara biddi boba'u golga ta'ee sin dabarsa. Kiristaana biyya Itoophiyaa waa tokkoon isinitti himan. Silaa Itoophiyaan bara 2013 kaasnee hin jiraanna namni jedhe nama muraasa. Bara dhukkubni hamaan dhufee kaasee rakkinni gurguddaan 2009 kaasee biyya Itoophiyaa irratti gadi namme baay'ee fuudhee deemeeraati garuu jedhe. Ameen. Itti jiraachisaa warra mani. Ameen. Tokko tokko taa'ee jira mon jiruuf shakka. Maqaa Yesuusiin dheerata kana. Harka ol kaasaa ani jira jedha. Ani jira. Ani jira jedha. Ani jira. Ammas jireenya barbaaddu. Waaqayyoon ofitti maxxansa. Ameen. Lafee fuudhu namni baay'ee. Lafee fuudhu. Lafee fuudhu. Torbee lamaan darbee waa'ee sodaa kaasaniitu Dr. Gammachiisin waan nutti himatu. Eebba yeroo darbe booleetti nu eebbisan irratti waa dubbatan. Biyya Ameerikaatti ijoollee koo fuudheen bakka bashannanaa geessee dha. Bakka bashannanaa gaafan geessu bidiruun dhaloota baay'ee yoo raafame warri Waaqayyo fira keessan ta'e garuu dabartu sin hin nyaatu. Dhaloonni kun annan arga bidiruun keessan galaana gidduutti sin gateen darbu. Bidiruun keessan qilleensa hamaatti sin gateen darbu. Yesuus nama baay'ee harka qabee gara ulfinaatti hin ceesisu. Kan nan ganne kan nan dhimne Yesuus na faana jira jechuu danda'u qaba. Mee ameen? Mee ameen? Kanaafi xumuraan jira. Seera uumamaa kana keessatti gaafa dhaqxanii ilaaltan Waaqayyo irraa siqnaan seexanitti siqa. Namoonni baay'een wanti isin sakatta'aa jirtan mana koo maaltu jira? Amma namoonni isin dhukkuba toon jedhee harka kaasu. Namoonni qorumsi isinitti baay'ate toon jedhee harka kaasu. Rakkina mana keessan jiru natti himtu malee Yesuus mana koo jira namni jedhu nama muraasa as keessa. Garuu waa tokkoon sitti hima wanti lama wajjin mana tokko keessan ta'u. Hello nagama. Wanti lama. Yesuus ifa inni otoo jiru dukkanni mana kee keessan ta'u. Ameen. Har'aa kaasee maqaa Yesuus Kiristoosiin haa gadhiisu laphee kee. Ameen. Haa gadhiisu jireenya kee. Ameen. Itti nama si cinaatti. Wanti lama wajjin jedhaani. Wanti lama wajjin. Mana tokko keessan ta'u. Mana tokko keessan ta'u. Ifniif dukkanni jedhaani. Ifniif dukkanni. Mana tokko keessan ta'u. Mana tokko keessan ta'u. Namni galeef jira? Har'aa kaasee ifa furattee galta humna dhiiga. Ameen. Kanaaf seexanni kallattumaan dhufeetu karaatti argachuu danda'u Hewaan hin barbaadeetti taasise. Hewaan jedheen dhufe. Hewaan koo jedheen dhufe. Seexanni dura bar waaqa malee kan isaan haasofsiisu hin jiru. Dhufeetu Hewaan iyyeennaan itti tokko bar gaafa mana jalqabsiisu beektu. Gaafa Waaqayyoon irraa ari'uu barbaadu seexanni mee maaltu sii ga'ee waggaan kee umurii waggaa 40 irra too jirtu hin argitu ollaa kee sangoota 20 qabdi sa'a 10 qabdi hoolota qabdi qotattee galchiti atamma jireenyi waattiin seexanii dhuftee gurratti hech maana umee Waaqayyo beentee dhum kana iyyuu ati deemtee daamda waaqni waa dhaba inni beentee dhum kana achi bayyoo tonoonu waadhe kun achoolanii isaan Mikaa'el afaa Goorgisiifaa lakkaa'an Kidaana Miratiifaa lakkaa'an kunaarsi sagamana keessa naannesse isaanuu kunoo jireenya jiraachaa akka barbaadan ta'anii iyyuu isaan asitti akka barbaadan ta'an malee waliin qabani. Hello nuti inni lafarraa guutuu baatus olii mana qabna. Ameen.
Itti Marko kaasi.